Tokko carraa kan argadee asii kan armaachuu biyyatti baay'een gammadeera tokkommoo anaaf kun calqabaa daandirratti fiinneen beennu yeroon calqaba galu baay'ee ulfaata natti fakkaata yeroon seenan sa'aatii kana fooyyessuu biyyatti baay'een gammadeera. Ethiopia, Deribe Belteji, the world silver medalist in 1500 meters. Belteji is going to take the gold, becoming the first world champion in Mali, and it's double victory for Ethiopia. Atleet Darabee waltajjii dorgommii kanarratti ni injifatte jedhamtee kan eegamaa turte atleetii lammii Keeniyaa Faith Kipyegon wajjin fiigdee mo'achuu isheetti gammaddee atleetii kanarraa muuxannoo akka argattes ni dubbatti. Baay'een gammadeera ishii faana fiiguu baay'een gammadeera tokko muuxannoo guddaa irraa argadha akkatti fiigduu ba'umsa ishee fiigduu maal isheen akka fayyadamtee ittiin mo'achuu dandeessu muuxannoo irraa argachaa deema haadhammoo wajjin fiigee ishii mo'achuu dandeessu baay'ee gammadeera baay'een kabajes baay'ee jaalladha. Haalli qilleensa Riigaa ulfaataa ta'uu isaatiin morkii isaan irratti dhiibbaa uumuu isaa fi keessumaa Faith Kipyegon durstee bahuu isheetiin tulfaate ture. Ta'us galumsa irratti dadhabuu ishee arguun akka mo'adhu baree jette Dirribeen morkii ishee fi Faith gidduu jiru yagguu ibsitu. Calqaba yeroo kaanu baay'ee deemtee turte isheen xiqqoo natti ulfaate ture. Qilleensi xiqqoo ulfaata. Inni nama mo'adhees yeroo calqaba dheeraa natti fakkaateera yeroo gidduu kana ga'ee iddoo galumsaa arguun kan humna qabu argee isheen baay'ee dadhabaa jirti bakka yoo natti ulfaate bakka wajjin baay'ee nan barsiiftu yaade garuu marratti yeroo lala deemu isheen dadhabdee bakka galuusaa yeroo arguun haamilee godhatte dura ganaa natti fakkaate hin beeku kana fiigee waan hin beekne baay'ee tafa natti fakkaate marratti. Dorgommii fiigicha daandii kiiloomeetira 5 dhiirota jidduutti dorgomeen immoo atleet Hagos Gabreyooti medaalaa warqii yagguu injifatu atleet Yoomiif Qajeelchaa medaalaa meetii Itoophiyaaf argamsiiseera. Atleet Hagos Gabreyooti daqiiqaa 12 fi sekondii 59 kan injifate yoo ta'u Yoomiif Qajeelchaan immoo daqiiqaa 13 fi sekondii 2 xumureera. Dorgommii booda atleet Yoomiif Qajeelchaan yaada VOF kenneen shaampiyoonaa kanaa fi qophii gahaa gochuu isaa dubbate haalli qilleensa ulfaataa ta'uu isaatiin qabxii barbaadu akka hin arganne dubbateera. Ketif hali dorgommicha akkuma laaltee turte salphaan turre yaa dorgomtoonni ciccimoo illee akkuma jiran ta'e haalli qilleensaallee haalli natti qophaa'eef so laat kiiloodha ani qabu kiiloon kee baay'ee jira sun immoo qilleensicha chaalenjii gochuudhaaf baay'ee natti ulfaate sun yaa I don't know yaa baay'ee gaarii ture haalli isaa almost yaa history kun yeroo jalqabaatiif history kana ammoo meekii godhee keessatti argamee jira argame medaalaa silvarii argateera sanaaf gammadaadha. Dorgommiidhuma kiiloomeetira 5 dubartoota jidduutti dorgomeen atleet Jigaayoo Taayee sadaffaa bahuun madaalaa naasaa argateetti. Madiinaa isaa immoo kuftee ka'uun arfaffaa bahuun dippiloomaa argachuu dandeesseetti. Atleet Jigaayoo Taayee haala dorgommichaa akkanatti ibsite. Galatoomii. Dorgommichi baay'ee gaarii ture. Haaluma qilleensatis xiqqoo ishee qilleensi isheen ulfaata bubbee qaba. Akka yaadnee dhufne miti garuu hojiinis xiqqoo nu hanqata. Haa ta'u malee garuu dorgommii kana naasii fiduu guyyaaf dastanyaa miti yookiin ittiin gammanne haa ta'uti gizee dhufuuf hojjenne haala gaariidhaan naasii miti riikardii bootaa kan kiyya tureyyuu isa fooyyessuuf tasfaan qaba garuu naasii fiduu kiyyaafanii waan itti gammadan hin turu dorgommiin dhumarratti kiiloomeetira 4 haga finishin garagal wal dhannoo dhufe walitti buunee turre isarrattis garuu immoo karfiidha waan ta'eef kun kaanuma nama mudata kufanis ka'uu waan jirudha jedhaani kan sirreessine galatoomudha. Leensaa garee kiiloomeetira 5 kan ta'an Komaander Toleeraa Dinqaa shaampiyoonaa irratti qabxiin argame jajjabeessaa akka ta'e ibsanii imalli garee Itoophiyaa gara Riigaatti taasise ulfaataa akka ture dubbataniiru. Akkuma beekamu Itoophiyaa kan bakka bu'anii Hagos Gabreyooti fi Yoomiif Qajeelchaadha. Atleetonni kun ciccimoodha, beekamoodha. Yeroo baay'ee biyyaaf gatii guddaa kaffalu. Atleetni ga'umsa isaanii haala gaariirra kan jirudha. Maal barannee World Championii torban lama dura geggeeffame Budapest irraa waa baay'ee waan baranneef itti qophoofne waan gochuu qabnu
teeknikaalis taaktikaaliis irratti hojjetaa turre torban lamaan kana kanaaf qophaa'aa turre waaqayyo galatoomu nu milkaa'eera tokkoffaaf lammiffaa ba'anii baay'ee natti toleera. Hagos akkanni dorgomaa cimaa ta'u achuma tireeningii irratti ilaaleera. Tireeningii 3-4 walitti aansee sa'a pirogiraamii ani baasee ol saffisaan deemuuf yaalii gochaa ture ittisaan ture. Kanaaf hojiirra oolcheera jechuudha. Walumaa galatti qabxiin Itoophiyaan argattee akkamitti ilaalta? Baay'ee natti tola. Fakkeenyaaf dirribee ijoollummaa isheetii kaasee 200-400 yoo fiidduun beeka. Bosona Oromiyaa irraa kaatee amma kilabii Laga Xaafoorraa erga galtee 800 fi gara 500 kanatti dhuftee ga'umsa kana argisiisuu dandeesse. Kana baay'ee durma atileetiin kun gootadha, onnattuudha. Har'as immoo sodaa tokko malee nama rikkeerdii addunyaa kana caccabsaa ture. Ji'a kana keessa rikkeerdii 3 kan nama cabse. Sodaa tokko malee qabxii guddaan laatameefii ture. Keeniyaan indoo achirratti warqii nurraa fudhataa jennee nuti tilmaama lammaffaa sadeeffaa laanne garuu gootummaa ishee argisiisteetti baay'ee natti tole. Akkuma beekamu pileeniin nu jala darbe sa'aatii 13 ol Firaankifart keessa lafa ciisaa oolan atileetonni kuni kanaaf heddeen laanne galleerree as sa'aatii 6tti galle nyaata arganne nyaata malee bulanii kanaaf heddeen laanne kun ga'umsa cimaa kutannoo fi amman kutatoo akka ta'an amman kaayyoof atileetiksiin kaayyoof akka fiigamu qarshii duwwaaf maqaa duwwaaf utuun ta'in biyyaaf illee amman gatii akka kaffalamu kan argisiisudha. Shaampiyoonaa atileetiksii daandii irraa biyya Laatiiviyaa Riigaatti gaggeeffame irratti biyyoonni 100 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u riikoordii maayilii tokkoon dhiiraa fi dubaraan fooyya'uunsaa adda taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Riigaa Laatiiviyaa.